mallaqni duula filadhaadhaaf gaggeeffamu eenyurraa ramadama. Kan seeraan kennamu jira ka boordiin filannoo paartiileedhaaf raabsu jira sun baay'ee xiqqaadha. Garuu mootummaan fakkeenyaa fi makalaakayaan hin kenna. Makalaakayaan kennaa jira. Wanni ajaa'ibaa makalaakayaan kennaa jira. Paartii bilisiginnaarraa ni kennama. Abbootii qabeenyarraa guurameet dhoksaadhaan kennamaa ture. Kana qofaa mi beeki fakkeenyaa fi gaafa abaa kaafaa waamsiisuudhaaf ililleetti walitti qaban maqaa walgahii saniitiin miliyoona 140 fudhatame makalaakayarraa ba'e mallayni sun. Filannoo kanaayis faayinaalii taalii isaan argadha. Makalaakayarraa paartiirraa kaaznaa mootummaatirraa mallaqa guddaatu paartiileedhaaf ramadamee deemame. Eenyu fa'aa akka seenan fakkeenyaaf amma warri walabaan dorgomaa jiran jedhamanii bakkoota adda addaatti dorgomaa jiran hundi isaanii hayyama mootummaatiin. By the way paartiilee kan waggaa barcuma hagana isinii kennina jedhaniin eenyu fa'aa akka dorgomuu qabanii fi eenyu fa'aa akka dorgomuu hin qabne illee kan murteessee bilisiginnaadha jechuudha. Eenyu fa'aa akka dorgomuu qaban eenyu fa'aa abiniifis haa taatu zeemaafis haa taatu gama keenyanis haa taatu bakka hundoorra jiru tokko tokkoon murtaa'ee jala kaa'ameeti. Yoo dhumarra yaada jiru baatan gara nama 45 paarlaamaa seensisuudhaaf mormituu hunduu fi namoota paartii walabaa jedhamurraa nama 45 paarlaamaa seensisuudhaaf murteessaniiti kan ittiin deemaa jiran. Mallayni makalaakayarraa amma tokko intelligensiirraa mallaqa guddaan qabu garuu paartiirraa mallaqa wayyaatu kenna. Ka duula qofa osoo hin ta'in kan namoota ittiin bitachuudhaaf fi amansiisuudhaaf godhame mallaqa guddaatu filannoo kanarratti bahee jechuudha. Filannoo kana booda dhiibbaa paartiileen kun gochuu danda'an yookiin immoo kallattii garaatiin dhiibbaan itti dhufuu danda'u maal ittiin amantan? Moo mootummaan kanuma caala gara birootti ce'ettee yaadda? Xiinxalli qabdu maal asirratti? Paartiileen keessatti warri miseensa paarlaamaa maal fa'aa galfatani qaama yakkaa ta'u. Furmaata fiduu dhiisii qaama yakka raawwatu waan ta'aniif bifa sanii waan ilaalamaniif sagaleen isaanii siyaasa Itoophiyaa keessatti dhabamaa deema. Akka fakkeenyaatti Izeemaa fi Abiin sii kaaseera. Filannoo dabre keessatti aktiivli hirmaatanii san booda akkuma qaama bilisiginnaatti waan ilaalamaniif naannoo Amaaraa keessatti ejjechuu iyyuu hin danda'an. Rakkoo naannoo Amaaraa furuu dhiisiti Izeemaa nama Finfinneetti hin xireeffatama. Abiinis naannoo Amaaraatti hin xireeffatama. Qaama rakkoo ta'an akka qaama rakkootti waan ilaalamaniif at least warra hidhatee wal lolu kan bosona jiruuf kan masaraa jiru jidduutti dhiibbaa godhanii walitti fiduufillee sagaleen qabaatan maaliif already akka warra nama saayidii fudhatee itti ilaalamu jechuudha. Filannichi nagayaaf tasgabbii fiduu hin danda'u. Nama tokko hojjaasaan ture nama yeroo baay'ee ati anas dabalatee warri kun ammoo dandeessan filannoo kana keessatti illee hirmaamtanii mootummaa kana engage gootanii nagaa fiduu qabdan jee nama cimuu ture. Amma lallaalee dhugaan galtee fi kana booda sirna kana keessatti haala wanni kun jiruun jijjiiramni akka hin dhufne abdii kutadhee jeetan dhaabni lolaanatti haasaa ture jechuudha. Maal godhe beektaa filannoon kun? Filannoodhaan dirree siyaasaa irratti jijjiiramni dhufuu hin danda'u ka jedhu. Cynicism namni adeemsa filannootirraa adeemsa siyaasatirraa akka abdii kutatu godhe. Zamana Ihaadeeg bara yoo xiqqaate paartiilee kanatu laaffatee alternatiivii dhabamee maal jedhamee taasifama ture. Malee silaa itti deemamee xiqqooma oduu dirreen siyaasaa bal'attee maal jedhama ture. Amma garuu filannoon maal ta'e filannoon qoosaa waan ta'eef ummatichi waanuma filannoo jiru kana akka dhaga'ullee hin barbaadu gara kanallee jijjiiramni dhufa jedhee hin yaadu jechuudha. Kun maal godhaa humnoonni siyaasaas ta'e dargaggeessi biyyattii karaalee biraa akka laallatu gara biraatti akka deemu godha jechuudha. 2020 yoo yaadatte dirree siyaasaa dhiphisuudhaan nusiidhuudhaan kajjisanis ajjeesuudhaan deemuun sun Oromiyaa jeequmsa keessa galche. Waggoota afran dabre kana nagaa bisanii buusuudhaaf yaalii adda addaa godhame daandiin sun xurreessuun cufamtee filannoo kanarratti illee xiqqoo mallee baay'ee filannoo kanarratti osoo waan isaan akkasitti sodaataniif naan galle malee xiqqoo osoo bananii haala keessa jirurraa uummanni namni waan hubatuuf wanni aangoo dhabsiisuu danda'u hin jiru ture. Garuu akkaataan isaan filannicha sadarkaa taphaatitti sadarkaa qoosaatitti gadi fidan sun amma booda karaa sun nama hin baasu kan jedhu
sammuu lammiilee onnee lammiilee keessa akka seenu waan godhuuf jeequmsuma itti fufsiisaa deema. Filannoo kana caalaa fuulduree biyyattii irratti lola amma bakkoota adda addaatii dhooyaa jiru kanatu fi waa lama amma fuulduree Itoophiyaa kan murteessu amma waa lama. Tokko wal waraansa deemaa jiru, lola deemaa jiru. Lammaffaa diinagdee guyyaarraa kufaa deemaa jiru kana. Waan lamaan kanatu fuulduree murteessa. Uummata yoo gaafate amma sarvee yeroo adda addaa dhaabbilee adda addaa godhu. Maaltu isin yaaddeessa? Even last week maali ishuun guddaan namni filannoo sadarkaa gadiittuu kaasu hin jiru. Tokkoffaa qaaloomina jireenyaati, lammaffaa nageenyaa jechuudha. Waan lamaan kana furuu hin danda'u filannoon kun. Waan lamaan kan hin hammeessa. Diinagdee hammeessaa deema maaliif warruma diinagdee kana qorqee nyaatee lolaan daaraa godhetu deema. Lammaffaa lolas itti fufsiisa, lolli immoo diinagdee laaffisa. Kanaaf filannoon kun rakkoolee biyya sanii hin hammeessa malee hin fooyyessu murteessaa illee ta'ee natti mul'atu. Ittiin ce'inii hundi keessanuu waan keessa dabartanii fi waan keessa jirtan iddoo keessanitti taajjabbii qabdan of yaadachiisaa ammasitti garuu viidiyoo gabaabduu tokko dhaggeeffannee walitti deebinaa sana booda gaafiin sii kaasaa bulchaa asillee egaa wajjumaan affeerrame. እንዲሁ ቀጥ ብሎ 70 ተጽፎ አየሁ። ከዛ 30% ከመቶ 30 እና ከመቶ 70 ተጽፎ አየሁና ምንድነው ብዬ ስጸልይ ይሄኛው 70 የብልጽግና ፓርቲ ምርጫ ላይ የሚያሸንፈው ነው፣ 30 ደግሞ የተፎካካሪ ነው። እና እንደዚህ ነገረ ራእይ ተናፉ ቀመቲ ፍላችሁ ከይሰን ዲር ቀበ ከይሰን ማጀተን ፍላነው ቀመቲቲስ ዋተክ ዋረከው ቀቡ ቀብ ተናፉ ቀመቲ ፍላችሁ ከይሰን ዲር ቀበ ከይሰን ማጀተን ፍላነው ቀመቲቲስ Hayyee obbo Jawaar egaa waa'ee filannootiin wal qabatee waan baay'eetu adeemaa jira. Viidiyoowwan baay'ee wal dhaggeeffachiisuu dandeenya. Garuu viidiyoo sadan amma wal dhaggeeffachiisne yookiin immoo kana dabalataan dhaggeeffachiisu kan dabalatee. Tokkola Sinde Tokkola Sinde Tokkola Sinde Tokkola Sinde Tokkola Sinde Tokkola Sinde Tokkola Abitu Tokkola Abitu. Egaa kana wantiin si agarsiiseef daawwattoonni keenya illee akka ilaalanii fi wanti kun kallattii garaagaraatiin akka ilaalluuf hin barbaade. Mee dursa waliin galatti filannoo akkamitti ilaalta? Filannoo amma deemaa jiru kanatti iddoo garaagaraatti wantoonni garaagaraa deemaa jiru. Barreeffama kee Addis Standard irratti dheengadda kaleessa gallakkise tokko argeen ture. Sunis akeekkachiisa keessattuu waa'ee gara gamtaa Afrikaatiin wal qabatee akeekkachiisa baastee garee dippiloomaatota addunyaa fi keessattuu warra gamtaa Afrikaatiif waan wal qabateedha. Sanaan wal qabsiistee filannoodhuma amma jiru kana akkamitti ilaalta? Taajjabbiin kee maalidha? Profeesar Marraanis filannoon kun qoosaadha tapha jedhanii akka dubbachaa jiranidha kan agarre. Warreen gara hidhannootiin mormaa jiranis warri waraana bilisummaa Oromoo keessattuu ibsa baasanii lola haaraa labsanii filannoon gaggeeffamu hin jiru, wanti godhamus hin jiru jedhanii akka itti deemaa jiranidha kan agarre. Gama keetiin yaadni kee yookiin immoo ilaalchi kee maalidha gama kanaan? Mee achirraa eegala. Walla akkuma Profeesar Jaani filannoowwan haga ammaa Itoophiyaa keessatti godhaman keessaa kan ulaagaan filannoo yeroo baay'ee filannoo bilisaa kan wal dorgommiin keessatti argamu kan inni keessatti argamu. San osoo hin ta'in teeknikalii yoo laallee filannoon tokko godhame kan jedhamu lammiileen sagalee kennuudhaaf galmaa'anii korojoon dhiyaatee bakkoota adda addaatti godhamee sunuu teeknikaaliidha. Filannoon haa ta'u waan tokko ta'e electoral authoritarian system kan jennuun jira. Ka abbaan irree filannoo hatu garuu immoo filannoo actually gaggeeffamu. Filannoon buufataalee filannoo hundatti ni gaggeeffama garuu bu'aan isaa ni hatama. Filannoon sirna abbaa irree jalatti godhamu irra caalaan kana. Biyya keenya keessatti 2007 garuu san durallee ture filannoon fakkeenya zamana Haayila Sillaasee filannoo ture. Marsaa sadii akkas filannoon godhamee ture. San booda zamana Dargiin ture, zamana Ihaadeeg godhamaa ture. Dabana Bilisiginnaa kanas yeroo tokko amma dura godhamee jira. Filannoowwan hanga ammaa Itoophiyaa keessatti godhaman keessaa ulaagaa filannoo kan hin guunne kana. Maaliif akkas jedhe yoo naan jette tokko namni hin galmoofne. Isaan nama miliyoona 54 moo akkasitu galmaa jedhanii hin galmoofne. Walakkaan suruutu hin galmoofne. Oromiyaa keessa Amaara keessatti namni galmeenuu hin jiru. Galmeenuu hin jiru. Oromiyaa keessatti magaalota godinaatii fi magaalaalee aanaalee tokko tokko keessatti galmeen godhamee sanii ala baadiyyaa guutumatti ni hunxarraa'ine dhaqanii galmeessuu fi yaaliin galmeessutu hin godhamne jechuudha.
Kanaaf tokko namni filannoo hoggaa jennu maali waa lama qaba. Waa sadi qaba. Tokko uummata filatu. Lama paartiilaaf namoota wal filamuudhaaf qophaa'an. Sadaffaa qaama filachiisuu kan jennuun sanii jechuudha. Afuraffaa immoo warra maali observers ta'ee warra taajjabuudhaaf achi dhaqu. Qaamota afran kana hirmaachisa jechuudha. Uummata filatu, paartiileef namoota filaman, qaama filachiisuu fi qaama taajjabu qaama afran kana. Qaama afran kun teeknikaaliidha kun amma. Teeknikaalii kana keessatti tokko paartiileen hirmaataan jiran baran paartiileen jajjaboon hirmaataan jiranii. Even kabiraadhiisii warrummaan bilxiginnaa keessa turanii xiqqoo jajjabaa ta'an darbamanii jiranii paartiin hirmaataan jiranii. Paartiileen hirmaatan immoo duruma yookiin bitamanii yookiin doorsifamanii walii galanii kan seenaa jiranii jechuudha. Erguma seenan immoo sochiin isaanii Finfinnee bakka tokko magaalota tokko keessa socho'anii sadii ala duulli filannoo hin turre. Duulli filannoo kan Montaarboo bananii Finfinnee xiqqoo Adaamaa akka takka godhanii alatti duulli hin turre. Paartiileen dorgomaa hin jiranii. Namni filatu hin galmoofne. Qaamni filachiisu immoo tarii godina irratti bakka tokkotti namoonni akka barsiisota maal ta'an xiqqoo warri ifatti paartii keessa hin jirre hoggansa boordii filannoo keessa jiranii. Sanii gad garuu aanaa fi sadarkaa buufata filannoo magaalota keessa jiru irratti akka jiruun qaama nageenyaatii fi kaadireef kaabinee mootummaatu jira jechuudha. Sadaffaan observers jechuun warra taajjabuudhaa dhufu. Taajjaboonni kun taajjaboota gosa sadii jira. Taajjaboota paartii bakka bu'anii argamuu qabantu jira. Taajjabdoota lookal NGO biyya keessaa dhaabbilee NGO biyya keessaatirraa argamutu jira. Sadaffaan immoo dhaabbilee biyya alaatirraa. Ka paartii hin jiru jiraachuu illee hin danda'u yoo tarii Finfinnee keessa qofa jiraate malee jiraachuu hin danda'u haala nageenyaatii fi haala hundaan wal qabatee. Kan NGOs hayyama kennee jedhan malee hedduu isaanii dhoorganii jiranii warruma kaabineettu simbifatanii hirmaataa jira. Biyya alaatirraa Igaadii fi Afrikaa Yuuniyeen ergine jedhanii kan isaanii duris beekamaadha. Garuu filannoolee amma duraa kan dhaqaa turan filannoo lamaan kan hafan Afrikaa Yuuniyeen dhaqaan jiru dhaabbileen Ameerikaa dhaqaan jira Afrikaa Yuuniyeen jedha Yurooppiyaan Yuuniyeen dhaqaan jiru dhaabbileen Ameerikaas dhaqaan jiran. Kanaaf waliigalatti hoggalaaltu filannoon kun ulaagaa filannoo filannoo bilisaa fi walabaa osoo hin ta'in ulaagaa teeknikaalii sadarkumaa filannoo sirna abbaa irratti jalatti godhamuutiin filannoo ta'uu hin dandeenye. Amma fakkeenya Raashiyaatti filannoon hin godhamu. Qabalee hunda keessatti godhama. Sirna abbaa irree Iraanaa keenya Zimbaabeetti filannoon hin godhama. Qabalee hunda keessatti godhama teeknikalii hin godhama. Inni haatama malee yookiin mormituun tokko dhiibamee keessaa ba'a waan adda addaa ta'uu danda'a malee filannoon teeknikalii hin godhama hamma gadiisitti. Itoophiyaa keessatti garuu namni hin galmoofne paartiileen keessa hin jiran taajjabdoonni hin jiran. So filannoo fakkeessaa fi pilaan nama isaan ittiin deeman kalee deengata galmeessaan ture. Maal godhan nama galmeessuu waan hin dandeenyeef maqaa iddii afooshaarraa mana haakimaatirraa raabsaa xaa'ootirraa baankiirraa liqaaf qusannaarraa maqoota guuraniit magaalaa keessa ta'anii guutanii kaardii walirra tuulanii eegaa jiranii. Galgala kan amma ijoolleen reefu waggaan naa bilbiltu kana ijoolleen 6,600 isinii kenninaa korojoo seensiftu yaanii ijoolleen amma galgala kana korojoo hin baay'ee